Abiyyo ilaal baarabaane Wara ishee kanaaf seera. What's up everybody? Jirtu harka fuune naga keessanii naga keenna har'a sagantaa ajaa'ibaatu jira. Eebba kitaaba jedhanii kitaaba kana eebbisiisuuf deemna. Kitaaba eebbisiisuun dura laaqana nyaannee achi waliin seenna jechaadha. Habibi Kirta Jirra galata isaa. Mee waa jedhii warra kanaan. YouTube channel keenya qophii addaa qabaa riyyaan kiyya kuni kanaafuu eebba kitaabaatu jira. Eebba kitaaba kanarratti addeerra laaqanaati amma iddoo laaqanaatti itti deemu jirra. Kanaafuu akka keessummoonni baay'een ganaa bootaa qabatuudhaaf deema. Kana teenyu? Wow! Laaqana nyaanna. Akkuma isiniin jennetti har'a eebba kitaabicha maqaa isaa dagadheeraa beektaa? Wanta akkana taa'e. Wanta akkana taa'e. Mul'ata? Kana eebbisiisuuf deemna guyyaa har'a. Har'a keessummaa tokko qabadhee jira. Laaqana asitti affeeree gubbaa irra jira jechaadha. Iddoon galmi Fajirru magaalaa Shaashamannee hoteela Hamilton keessa jirra. Hoteelicha baay'ee guddaadha. Kanaaf gubbaa isaarra galmaatu jira. Iddoo walga'ii amma nuti asitti ammoo tooyyuu laaqana sa'aatii xiqqoo daqiiqaa 30 akkas qabnu fakkaate. Daqiiqaa akkasii qabna. Akkasiif ammoo laaqana nyaannee waliyyaan akka hundaa isinitti mul'ifna. Kanaaf namni laaqana nama jajuu hin jiru. Fidi mee horii kan. Kootu. Markafaatu kaameraan naasoo dide markafaatu na bira darbaa ture. Nyaanni ture jira. Kanaaf egaa hojiittis yeroo dhiyoo deebine viidiyoolee muraasa isaa guyyaa kana isa dheengadda isin gadhiisee jira. Isaan ammoo like share godhaatii daawwadhaa isin jenna. Kanaaf sagantaan bal'aadha. Sa'aatii kanarraa kaasee hamma galgalaa waliin turraa gaggabaabseetiin ammoo edit godhee isin biraan gahaa saganticha. Sagaleen kiyya yoon nagamne dhiifama stuudiyoo waan hin jirreef sagaleen dhagahamuu dhabuu danda'ama. Kanaaf keessa seennee taa'aa jirra. Hagammaa namni nu ajajamu hin dhufne. Amma namni nu ajajamu dhufutti laaqani nuuf dhufutti in eegganna. Nagaami. Laaqanni maaltu jira? Laaqan Afaan Oromootiin maal jedhama? Afaan Oromootiin maal jedhama? Akkasuma jedhama. Ayi maal nyaata maal ta'aa nutti na? Waanuma ta'edha. Tufii nyaata. Oomata ajajama. Akka dhibsi mala mana ofiiti. Wanta baay'eedha kan inni nutti hime astanaagaajiin keenya. Tokko akkana hin jira. Kanaaf kan bakka waanuma nyaa laaqana waan ta'eef sa'aatiin beelofnee jirra. Akka Oromoon faallee nutti himu barbaannee turre Oromoon faallee suma nuun jedhe. Yoo ifama. Sangaan kun ammoo kaleessuma qe'ee keenyaa dhufe amma gogaa isaa duuba kanaatti wargu. Gadda ittiin qonnee turre beektaa. Sangecha. Kanaaf amma naannoo keenyatti waqtiin kun amma facaasaan dhihaatee jira. Kanaaf ittiin qotamaa ture egaa. Na akkasii isinis laaqana nyaadha. Walumaa nyaannaa isin jedha. Egaa amma laaqana nyaanna jechaadha. Nyaanni ajajnee nu dhufee jira. Mucaan akkam ta'e? Laaqana dhiqachuuf bahe. Kanaaf akkuma naannoo nyaatichi kadoo kana xibsii lama jechaadha. Nyaataa jirra. Laaqana nyaanneeti sagantichatti seenna jechaadha.
Tabet. Warroonni biyya keessa jirtan Shaashamannee fi naannoo kanatti yoo jirtan laaqana asii dhuftanii nyaattan baay'ee tokko bareedaadha dhugaa. Fe'i. Laafisni goneera. Anti koo garaa jaaladha beektaa suniifi. Baay'ee jabeessee qaba. Warroonni biyya keessa hin jirre gara biyya bakka asii isin simanna. Haa nyaannu obboleetti. Laaqana kana nyaata. Mee koo takka qofa. Laayivii jirra kootu. Laafira jira? Mashaallah. Laaqana nyaachuu. Anda bilbila tuqaa jira. Bilbilaa jiraan ammoo. Buna dhugaa jirra. Sukkaaratti hin godhin tokko sukkaaratti hin godhin. Ani sukkaaraan hin dhugu. Qabin gootu lafatti. Isa fuuteen deemtu mas maddeefte. Biyyoo ilaali. Baara baale. Bara ishee kanaaf seera. Kam sukkara qabaare? Kiyya sukkara kan. Kan kiyya sukkara. Sukkaraan hin dhugaanini. Jireenyi akka ajaa'ibaa kana namni of teerte waan ta'eef sukkaraan fayyadamu wanta mi'aa. Kanaaf sukkara malee kan dhugaanadha. Kiyya sukkara hin qabu. Faayidaa sukkara qaba. Egaa nyaanni dhunnee bunas dhunnee laaqanas nyaannee kaanii irra jechaadha. Amma gara sagantaa deemna. Hirreen kan hirree keessa kaanii fi kaffalan yookaan ammoo gatiin nyaataa keessa kaanii kanaan dhufa jechaadha. Antee maal mee ilaalaa mee kaameraatu na jala dhufee kameraan na jalaa dhufe mee qarreemi Injiru baasa. Kunoo injira. Kuni maali? Qarshii 58. Shantamii saddeet kun maali? Baatii taaksii yoom nyaanna? Beekaas hin qaladaarraa malee. Yeroo baay'ee taaksii yoo jira taaksii hojjetan nyaanni taaksii jira immoo taaksii yaabbannee dhufu. Amma namni taaksii hojjetu. Laaqana nyaannee qarshii 500 irraa fudhattee jirri. Ani wanta beektu akkasuma hangas jechuun maal sin jedha siite qusi wanta ciree irratti fayyadamtu argise waanuma akkasii natti hin fakkaanne yaa hamilee isaaniitiif nyaanni keessan bareeda jennee jirra. Mucaan taaksii ka jedhamutu jira jechuun nyaata wantati nyaattee herreegamee gara dhumaatti taaksii jedhamee parsantii 15 sirraa murama. Maal taaksiin asirratti taaksii fi mana nyaataa maaltu waliin ga'e jennaani. Taaksii nyaattee miti anas keessa hojjetaa oolee istanaagaajii akkas jedhee bara anas keessa hojjetaa oolee galgala yeroo galu taaksii kaffalee galaa akkas Itoophiyaa keessatti kanaafi gubbaa irra jira iddoonii saganticha agachi kennutti baay'ee dadhabsiisee namni humna qabaa nu biraa daddarbaa jira. Isin waliin haasa'uuf jennee liiftiin jira. Liiftiidhaan hin baaneenu sadarkaa irra istaarii irra ba'aa jirra. Ammatti dhiyaanne. Suuraan yeroo bakka itti dukkanaa'u akkasitti dukkanaa'u kana keessaa gara alaatti as deemaa jirra. Ammalatti xiqqootu inni fa
gara aduun jirtutti garagallee yoo deemnu akkasitti mul'ata. Kanaaf kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya amma gara gubbaa irra jirra. Asiin ammoo magaalaa Shaashamannee asuma xiqqoo isinitti mul'isa. Akkas foddaan qulqullina waan hin qabne foddaa irraan akkasitti dukkanaa jira malee magaalaa baay'ee tokko bareedduudha. Bulchaan magaalaa kantiibaan magaalaa kanaa amma gurbaan bira jiru kana kantiibaan isa akkas jirti immoo gara afurraan isinitti mul'isa darajaan nurra baaruu kana fakkaataa kana. Gara kana isinitti mul'isa. Shaashamannee irraas isin daawwachiisa. Soorii hamma irraa utuu isin daawwachiifnee turee jira. As biraan kan jiru kun hoteela biraatti ilaal. Lafti isaa waan fakkaatu hoteelichi. Isa nama keessaa baanetti ladda jira. Grand Royal Hotel dah. Jelis akkas jira. Bahasa kana fakkaata baay'ee dheeraadha. Magaalaan kana fakkaatti. Gama laal masjida. Masjida Posto kan jedhamu isin mul'isa kan Mazarama. Kun sun charchiidha. Beete kiristaaniidha. Asirraa fagoodha. Lafa baajaajii Posto asirraa qarshii shanii qarshii kudhan lafa qarshii kudhanii tasira. Ani makiinaa kootiin waan deemuuf hin seenaa akkasaan miilaan waan deemuuf baajaajiin meeqaan akka taaksiin meeqaan akka feetas keessan beeku yeroo baay'ee miilaan deema. Achi bira jechaadha. Kana fakkaataa Rooni Shaashamannee beektan ni beektanii warroonni hin beekne asuma asiin garanatti daandiin ispaaltiin kun gara Baalee Roobe Asaasa Dudula Kufalii garas keessa as biraan gad naanna'ee tammoo jira kana naanna'ee Finfinneedha kan inni geessu garas irratti gara masgiida masjiditti mul'isetti ammoo Hawaasa anna inshallah guyyaa tokko Hawaasa sooriin isin daawwachiisa kana booda vloogii baay'eesaa waan hojjechuu barbaaduuf waliin ilaallaa kanaaf amma kallattii sagantaa seenna iddoo galma keessa seenna jechaadha namni daqiiqaa 10 akkas tafa. Sabab agar karat di wan buat juru kalau di masa kita galeri kita fufta senamu insyaallah kalbi kesan amal kesan Allah SWT dan wajib tertata karena sekarang anu hasawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولاً هندبرة ربي كنا قلتيفنا ربي ويانا ويانا مجو ويامي كنا نجاه نمنكم إن كروسا كرور فكيسة تمو ربي سايرتي إركتي كم كرور فتو ور ربي ساني بيجنس وعبدتني عبدي ويتي كرور فتني عبدي سنلي مو ساني بيجم ملي ربي Karena demi kamu mengenali dan dikisahkan wahulu indandau Rabbi ia kena nugai sedangkan memiliki sih dalam hikmatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Segentan muhadarati
kitaaba mata duree fuullee jireenyaatiin jedhu obboleettii teenya Aaliyaa Muhammadiin barraa'ee obboleettiin teenya Aaliyaan kitaaba kana barreessuu keessatti halkaniif guyyaa aarii dadhabbii waa hedduu keessa dabartee kitaaba kana barreessitee kitaabni kun akka maxxanu taasiftee kitaaba barreessuun waan hojii guddaadhaa sammuu gaafataa dalaga gaafataa dubbisuu gaafataa qo'achuu gaafataa waa hedduu of keessaa qabaa kan hunda dabartee kitaaba kana eega qopheessite booda hojii kitaaba kana bakkaan gahu uummata biraan gahu hojii hawaasaa fi bakka bu'oota hawaasaa yookiin dhaabbilee hawaasaa ta'an ta'uu qaba ture. Garuu akka carraa ta'ee kitaabichi erga maxxanfamee eebbifamee hawaasa bira osoo hin gahin karaa irra turee obboleettiin teenya bu'aa bahii hedduu keessa kitaaba kana wajjin dabarsitee sagantaa eebbaa godhachuudhaaf dhuunfaa isheetti yeroo sochootu dhuunfaadhaan hojii beeksisaa fi maxxansaa alaa bira dhuftee egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya amma galaa jirra xumurree sagantaa gaariidha. Saganticha irra ture xiqqoo keessattis rakkoo teeknikaa baay'eetu jira. Sanumaaf sagantaa baay'ee isaa akkuma laalaa turtani baay'ee isaa waraabne rakkoon teeknikaa baay'een keessa waan jiruuf waraabuudhaaf baay'ee waan mijaa'u miti. Kanaaf galatooma ulfaadha isinis waan hangammaan wajjin turtanii fi innis ammoo saganticha xumureeti. Gama keennan xumurree bu'aa jirra isiniin jechuu barbaada. Nagao jedhama maqaa isaa isinitti himne. Nagao jedhama yuutuubiin isaa Naqishoo jedha. Seenaatti sabskiraayib godha. Isiniin jedha viidiyoo biraatiin hamma walitti himnutti nagaan nuuf tura nageenyi kenna bakka hojjettanis naa qaqqabu.